Harka fuune hordoftoota chaanaalii keenyaa hundumti keessanuu akkam jirtu nageenyi badhaadhaa bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jenna. Warreen chaanaalii keenyaaf maatii hin taane like, share, subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu dandeessu. Subscribe gootanii mallattoo bilbilaa sana tuqxanii ol kan jettu filannaan yeroo hunda viidiyoo nuti galakkifnu sakandiitti akkuma nuti upload goone isin bira gahaa jechuudha. Chaanaaliin keenya chaanaalii barnootaati. Barnoota ittiin barsiisna. Barnoota computer science yookaan immoo koorsiiwwan computer science irratti kennaman irratti galakkifna. Isinis barachuu waan barbaadan achi keessaa filattanii barachuu dandeessu. Hiika kompiitaraatii qabee hamma koodii barreessutti programming yookaan immoo advanced programming hamma jennutti barsiisaa jirra. Viidiyoowwan gara naannoo 70 olii irratti galakkifnee irraa barachuu dandeessu. Atis nu taatanii namoota birootiifis barattoota biroo yuunivarsiitii garaagaraa keessa jiraniif share gootanii irraa akka baratan gargaaruu dandeessu. Warreen maatii keenya hin taane egaa ammaa subscribe gochuudhaan maatii nu ta'uu dandeessu. Chaanaalii keenya subscribe godhaa, like godhaa, share godhaatii namoota biroo barsiisotas yaa ta'u biraan nuuf gahaa isiniin jenna. Waan nu hordoftaniif yeroo keessan aarsaa gootanii waan nu wajjiniin deemaa jirtaniif isin galateeffannaa. Galanni keenya guddaa.